nam fayya jettee uffata Kiristoos tuqxee dhiigni ishii dhaabbata. Kiristoos hin xureessiteetti reeshiin hin xureessin uffata isaatu ishii qulqulleessee hubadha. Har'as namoonni tokko tokko kitaaba qulqulluu maa qabattaa, wangeela maa qabattaa, kitaaba kadhannaa maa qabattaa, maa sagadda maa kadhattaa siin jedha. Maal jechuudha gaafa? Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqayyo tokkoon amiin. Kabajamtoota maatiiwwan Waaqayyoo ijoolleen haadha keenya qulqulleettii Dubroo Maariyaam hundumti keessan kiristaanonni lafa jirtan maraatti nageenyi Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Akkam nagaa jirtu? Ani nagaa kooti. Kun miidiyaa sagalee Waaqayyoo jedhudha. Yuutuubii haarawaadha. Sanbee tuubii miti jechaadha. Egaa namoonni baay'een maaf baddee eessa deemtee naan jechaa jirtu hin banneen miidiyaa kanarratti barnoota garaagaraa dabarsaa jirra. Keessattuu jireenya kiristaanummaa keenyaaf kan ta'an wantoota hedduu asirratti barachaa waan jirruuf hundumti keessan koottaa kana subscribe godhaa jechaadha. Viidiyoo hedduu ilaalaa jirtu garuu subscribe gootanii ba'an jirtan sababni isaa sanbee tuubiidha seetan natti fakkaate sanbee tuubii irratti kan darbu faarfannaa qofa dharaan deebi'aa faarfannaa qofa kun barnoota kanarraa argattanidha. Subscribe osoo hin godhin akka hin baane jechaadha. Ani hin banne asiin hin jira asiin barumsa garaagaraa barsiisamaa jira. Egaa guyyaa har'aa immoo kan nuti ilaallu egaa maaliif mana qulqullummaa hin seenne? Egaa namoonni dhiigni irra jiru. Har'a dhiiraafis shamarraniifis barumsi kuni fakkeenyaaf obboloonni keenya dhiiraa yookaan buruqanis haa ta'u yookaan harka isaanii waa muree dhiigaa mana amantaa seenuu hin danda'an. Shamarran obboloonni keenya marsaa laguus ta'ee balaa garaagaraatiin dhiiganii mana amantaa seenuu hin danda'an. Kun sababa maaliif? Isa jedhu ilaalla jechaadha. Keessattuu immoo obboloota keenya shamarraniif karaa marsaa laguutiin waa'ee marsaa laguutiin ilaalchisee mana amantaa seenuu ni danda'u moo hin danda'ani? Isa jedhu wantoonni taasifamuu qabu kan hin taasifamne maal akka ta'e barumsa gadi fageenyaan waa'ee marsaa laguu irratti akkamitti akka eegale yoom akka eegale waan garaagaraa yuutuubiidhuma kana jalatti baranneera. Kanaafiyyuu seentanii barumsa kana argachuuf egaa yuutuubiidhuma kana keessaa viidiyoo gadi deebi'aa ilaalaa ni argattu. Egaa ammas irra deebiin jedhaa subscribe osoo hin godhin hin bahina. Barumsa kana hundi keessan like godhaa jalqabaa. Barumsa baay'ee bareedaa wajjin baranna guyyaa har'aa kana jechaadha. Bakkuma jirtan maratti arjummaaf dhiifamni waaqa keenya araarsummaan Dubroo Maariyaam eegumsi ergamoota kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka butootaa hunduma keessan faana haa ta'u hunduma keenya faana haa ta'u. Egaa baga guyyaa kana geessanii ayyaanni waggaa abbaa keenya qulqullicha Gabreelis gaheera. Fuuldura keenyatti guyyaa tokko iftaan ni kabajna jechaadha. Egaa haala ho'aadhaan ni kabajama magaalaa hundatti biyya hundatti jechaadha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u guyyaa kanaanis hunduma keenyaan haa ga'u isiniin jechuu barbaada. Egaa sanbeen tuubiis immoo yoo danda'ame bakka ayyaanni kun kabajamu tamsaasa kallattii isinii dabarsuu ni yaalla karaa sanbee tuubii jechaadha. Kanaaf asiin immoo barnoota qofaa barachaa jirra jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo guyyaa har'aa kana egaa marsaa laguu ilaalchisee akkasumas immoo obboloota keenya dhiiraallee haa ta'u egaa dhiigni tarii dhiigni isaa dhiigaa buruqanis haa ta'u muramaniis waan garaagaraatiin jechaadha. Mana amantaa keessa seenuu ni danda'u isa jedhu yoo danda'u maaliif yoo hin danda'amne immoo maaliif akka ta'e ilaalla jechaadha. Egaa walumaa galatti seenuun hin danda'amu jechaadha. Dhiigaa mana amantaa seenuun hin danda'amu jechaadha. Sababbiin isaa maalla? Sababbiin isaa maalidha jechuu dandeessu jechaadha. Egaa sababbiin isaa fakkeenyaaf akka mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaatti manni amantaa keenya seera garaagaraa baastee jirti jechaadha. Seerota kana qoqqooddee kiristaanonni hundiyyuu akka ittiin gara Waaqayyootti dhiyaataniif mootummaa isaa akka argataniif seera kanaan akka deeman seera kanaan nuutumanii kaa'aniiru jechaadha abboonni keenya. Seera soomaa yoo laalle seera kadhannaa yoo laalle karaa garaagaraa jechaadha. Guyyaatti namni tokko si'a 7 kadhachuu qaba. Waggaatti namni tokko si'a 7 soomuu qaba. Innis soomota 7 jira. Waggaa tokkotti kiristaanni tokko si'a 7 sooma jechaadha. Waggaa waggaadhaan akkuma dhufu jechaadha. Fakkeenyaaf sooma roobii fi jimaataa tokko. Inni maallaa sooma dinat soom jedhama yookaan sooma fayyinaa jedhama. Lammaffaan sooma gannaati. Isaan amma soomaa jirru sooma raajotaa isa jedhamu jechaadha. Sooma inni jalqabaa kun kan inni soomamuuf gaafa roobii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fannisuuf fariisonni hangafni lubootaa guyyaatti mari'atanii jimaata immoo guyyaatti nuuf fannifame waan ta'eef guyyaa kana yaaddachaa ni soomna akka soomnu manni amantaa keenya seera nuuf baastetti jechaadha. Kanumaan wal qabatee waa'ee marsaa laguu waa'een dhiigaa kunis immoo jimaata kana faana waan wal qabatuuf ni ilaalla jechaadha.
Itti aanee immoo itti aanee immoo gaafa gannaa xoomii samma soomaa yookaan sooma raajotaa jedhama. Kanarrattis immoo yeroo darbees maaliif soomu masa jedhu sanbiituu birratti kaasnee turre jechaadha. Kun immoo kan inni soomamuu fi egaa raajonni soomaa turan jechaadha. Isaayyaas fa'aa raajonni gurguddoon dura turan Kiristoos gooftaan keenya egaa samiirraa gadi bu'ee dubroorraa dhalatee akka nu fayyisu waadaa galee ture. Waadaa isaa kana immoo hanga dhufutti soomaa turan, hawwiidhaan isa eegaa turan. Abbaan keenya Isaayyaas fa'aa qulqullummaan keenya akka uffata abaarsaa nurratti ta'ee maaloo kootu jechaa turaniiru jechaadha. Raajii Isaayyaas dubbate akka galma ga'u kunoo durbi ni ulfoofti. Durbi durbummaadhaan ni ulfoofti, ilma dhiiraa ni deessi, maqaa isaa Amaanu'el jettee moggaasti isa jedhe dubbateera. Isaayyaas boqonnaa 7 lakkoofsa 14 irratti jechaadha. Isaayyaas boqonnaa 53 irrattis immoo nu waa'ee keenyaaf akka gidirfamee akka garafamee akka rakkinni garaagaraa Kiristoos irra ga'e raajii dubbateera. Kun akka raawwatuuf raajonni garaagaraa soomaa turani. Hubadhaa, Addaamii fi Hewaan soomaniiru, dubroon Maariyaam soomteetti. Kanaafiyyuu soomni kun kana yaaddachaa dhufaatii Kiristoos guyyaatti simannudha jechaadha. Dhalachuusaa. Kanaaf nutis kana yaaddannee ni soomna jechaadha. Inni soomni kanatti aanu immoo sooma gahaadii kan jedhamu gaafa fakkeenyaaf ximqanni har'a ta'ee guyyaa boru ta'ee har'a kan soomamu. Fakkeenya har'a yoo roobii ta'e ximqanni roobiirra oole yoo ta'e guyyaa ximqata suni gaafa lammaffoo yookaan immoo kibxata soomneet gaafa roobii sun nyaanna jechaadha. Bakka gaafa suni jechaadha. Kanaafiyyuu gahaad jechuun afaan Gi'iziiti. Gahaad kan jedhamu mul'isuu jechaadha yookaan immoo wanta agarsiifamu wanta ifatti bahee mul'atu tokko jechaadha. Kanaafiyyuu guyyaa kana kan inni soomamu bakka buusuudha jechaadha. Bakka buusnee ni soomna jechaadha. Kana malee immoo sooma Nanawwee kan jedhamus amma waa'ee sooma barsiisuuf miti garuu irraasanii dubbadheen darba jedhee tananii ergan jalqabe. Sooma Nanawwee immoo kan nuti soomnu biyya warroonni sabni Nanawwee sun saboonni Nanawwee yeroo Kiristoosiin gaddisiisanii Waaqayyoon uumaa isaanii gaddisiisanii hojii Waaqayyoon jaalanne hojjetanii cubbuu isaanii Waaqayyo biratti guutee hammeenya guddaa yeroo itti fide raajichi Yoonaas akka isaanitti himamuuf gara isaaniitti ergame. Innis immoo gaasaan raajota sin dhagahanii raajota irraas barnoota fudhatanii Waaqayyoon gataniiru waan ta'eef isaan nan dhagahan jedhee gara biyya biraa deemuusaa san booda guyyaa 3 fi halkan 3 soomanii seenaa isaa raajii Yoonaas irratti ni argattu. Boqonnaa 1 kaastanii yoo dubbistanii guyyaa 3 fi halkan 3 soomanii ibidda hamaa Waaqa samiirraa gadi bu'uun isaan gubamuurraa yerootti baraaramanii. Horiin illee guyyaa sun afaan hidhamtee akka nyaanneef jecha hunduu mootii kaasee hanga nama gadaanaatti guyyaatti soomanii abaarsarraatti fayyanidha jechaadha. Nutis isa yaadachuudhaan ni soomna. Inni itti aanu immoo sooma guddaadha. Sooma guddaa Waaqa keenyaati jechaadha. Shanaffaanii sooma Faasigaas jedhamu. Innis maaliifidha? Egaa fannifamuu isaa, du'aa ka'umsa isaa, gidirfamuu Kiristoos guyyaatti yaadannudha. Inni itti aanu immoo sooma duuka buutotaa kan jedhamudha jechaadha. Erga gooftaan keenya Yesuus Kiristoos deemaa maqaa Abbaa Ilmaa Hafuura Qulqulluu jedhaati cuuphuun duuka buutota kutaa isaa barsiisaa jedhee yeroo addunyaatti ergu duuka buutonni kun immoo osoo gara barumsaa addunyaa kana bakka 12tti fo'atanii osoo barsiisuuf socho'in dura jalqaba sooma taasisatan jechaadha. Guyyaa irraan nutis waan tokko karoorsuun dura kadhannaa soomna akka barbaachisu kanarraa ni hubanna jechaadha. Nutis kana yaadachuun ni soomna. Inni torbaffaanoo soomaadha keenya qulqulleettii dubroo Maariyaam du'aa ka'umsa ishii duuka buutonni arguuf yerootti soomanidha jechaadha. Nutis kana yaadachuun ni soomna. Sooma fislataa jechaadha. Egaa manni amantaa keenya maalidhaa? Seerota garaagaraa qabdi jechaadha. Seera kanaanis egaa karaa marsaa laguutiin egaa obboloonni keenya shamarranii dallaa keessa seenuu yoo danda'an illee mana qulqullummaa keessa mana amantaa isaa keessa seenuu hin danda'an amma marsaan laguurra darbuuti. Kana malee obboloonni keenya dhiiraa hundumti keenya iyyuu yookaan harka keenya waan muree albeen garaagaraa nu muree mana amantaa keessa seenuu hin dandeenyu jechaadha. Dhiigne maaliifidha? Maaliif hin dandeenyu? Isa jedhu ni ilaalla jechaadha. Egaa manni amantaa keenya gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Beetelemitti dhalatee Qaraaniyoo irratti nuuf fannifame jechaadha. Ammas manni amantaa keenya Qaraaniyoos Beetelemis bakka lamatti qabdi. Mana amantaa karaa bahaa kan jirtu manni amantaa karaa bahaa jira miti. Karaa bahaa immoo kan argamtu Beetelemidha jechaadha.
yookaan immoo dubroo maaramiidhaan kan fakkeeffamtus jirti jechaadha. Beeteleemii sun naannoo dubroo maariyaamiin fakkeeffamti karaa beeteleemii sun jechaadha. Achi keessaa immoo kan dhalate eenyudha? Kiristoos jechaadha. Haati keenya dubroon maariyaam bahaadha. Baharraa karaa bahaa kan bahu immoo biiftuudha. Kiristoos biiftuudha jechaadha. Kanaaf beeteleemii keessatti foonii fi dhiigni waaqayyoo nuuf dhiyaata bakka inni itti dhalatetti jechaadha. Manni amantaa keenya guyyaa irraa ganagaa namoonni qorroban yookaan immoo foonii dhiiga waaqayyootiif qaqqaban egaa kan isaan fooniif dhiiga waaqayyoo kan isaan fudhatan qaraaniyooti jechaadha yookaan mana qulqullummaa keessatti. Manni qulqullummaa immoo qaraaniyoodhaan fakkeeffamti. Kanaafiyyuu egaa beeteleemii keessatti qophaa'ee foonii fi yeroo sirna qiddaasii yookaan qulqulleessaa abboonni keenya daaqonoonni tokko ta'uudhaan gara eessaa deemu? Gara mana qulqullummaatti fudhatu jechaadha foonii dhiiga waaqayyoo. San booda taabotarra kaahuu egaa abboonni ni beeku. Egaa seerri kunan isaaniiti waan ta'eef jechaadha. Nama icciitii kana beekuu qofatu egaa wantoota sun hojjeta jechaadha. Icciitiin kun warroota ifeef jechaadha. San booda yeroo sirna qulqulleessaa keessatti foonii fi dhiigni waaqayyoo beeteleemitti qophaa'e sun foonii fi dhiiga waaqayyoo isa dhugaatti jijjiirama jechaadha. Sa'aatiitti jijjiiramus waan qabuuf. San booda erga jijjiiramee sirni qulqulleessaa erga dhumeen booda uummanni ni fudhata jechaadha foonii fi dhiiga waaqayyoo kana. Kanaafiyyuu shamarran tokko marsaan laguurra jiraattee dhiiga ishii qabattee mana qulqullummaa seenuu hin dandeessu. Sababni isaa mana qulqullummaa sun keessatti kan nuuf kennamu yookaan inni dhugaa jireenya bara baraa kan nuuf ta'u dhiigni waaqayyoo waan achi jiruuf dhiigni biraan barbaachisu jechaadha. Foon biraan barbaachisu jechaadha. Amma nyaanni garaagaraa mana amantaatti hin siiqu ammas ilaala. Nyaanni amma namoonni tokko tokko osoo hin beekin barandaa jala faa daabboo nyaachaa deemu bishaan dhugaa deemuu hin danda'amu jechaadha. Gonkumaa hin danda'amu. Fakkeenya xabalallee ta'uu danda'a. Xabala mana waraabnee dhufnee eebbisiisuuf yookaan immoo balbala jala kaa'uu dandeenya. Kun rakkina hin qabu. Maaliif akka qiddaasee yeroo qaddafamu kadhannaa yeroo kadhatamu akka irratti nuuf kadhatamuuf jechaadha. Garuu wantoota nyaannuuf dhugnu nyaachaa dhugaa garuu meetira 40 itti hiikuu hin qabnu jechaadha. Meetira 40 irraa fageessinee kaahuu qabna jechaadha. Kanaafuu foon keenya kan gabbisu kan nyaatamu achitti waan biraa ta'uu hin qabu jechaadha. Foon keenyaafis lubbuu keenyaafis gabbina fayyina kan nuuf kennu dhiiga waaqayyoo foon waaqayyootu achi jira waan ta'eef kan biraan barbaachisu waan ta'eef jechaadha. Kanaaf qaraaniyootti kan dhangala'e dhiiga Kiristoos malee dhiiga namoota biraa miti jechaadha. Akkasumas ta'ee dhiigonni garaagaraa dhangala'anii ture. Duuka buutonni yookaan immoo raajonni waaqayyoo garaagaraa rakkinni garaagaraa isaanirra gahaa ture nu fayyisuu hin dandeenye. Egaa dhiigni dhangala'eera. Dhiigni allaattiiwwanii akkasumas immoo kan re'ee, hoolaa, kan jabbii, kan sangaa, kan sa'aa aarsaan dhiyaataa ture nuun fayyisne jechaadha. Kan nu fayyise dhiiga Kiristoos waan ta'eef dhiiga Kiristoos qofaatu achi keessatti dhangala'aa malee dhiigni biraan barbaachisu waan ta'eef dhiiga Kiristoos qofaatu mana amantaa qulqulleettii Ortodoksii keessatti dhangala'aa waan ta'eef gonkumaa seenuun hin danda'amu jechaadha dhiiga qabatanii. Kanaaf manni amantaa keenya kanaaf jechaadha akkasitti kan isheen nu barsiiste. Ifadha natti fakkaata ifa sinii ta'a. Kanaaf maatiiwwan Waaqayyoo mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa keessatti dhiirri tokkos shamarran tokkos kan isaan dhiiganii mana amantaa seenuu hin dandeenye. Egaa dhiirri yookaan waan ta'e harka isa muree karaa garaagaraa yookaan gufuun isa dha'ee mana amantaa seenuu hin danda'u jechaadha. Achi keessatti kan nuuf kennamu dhiiga dhugaatee dhiiga qulqulluu kan Kiristoos qofaadha jechaadha. Malee dhiigni biraan nuun barbaachisu jechaadha. Dirree qaraaniyoo irratti kan dhangala'e dhiiga Kiristoos foonsaa qofa kan nuuf kenname jechaadha. Kanaaf kan inni hin danda'amneef maaliif kan inni hin danda'amneef dhiiga Kiristoos qofaatu mana amantaa Ortodoksii keessatti yookaan immoo qaraaniyoo irratti dhiiga Kiristoos qofaatu dhangala'e waan ta'eef dhiigni biraan barbaachisu jechaadha. Kan jireenya bara baraa nuuf laatu, kan fayyina nuuf laatu dhiiga kamii? Dhiiga Kiristoos duwwaadha jechaadha. Kanaaf manni amantaa keenya seera mataa ishee baastee nu barsiisaa turte jechaadha. Amma isiniif galeera dhee yaada. Egaa tuffiidhaaf yookaan immoo dhiigni kun mana qulqullummaa sun caalee waan qulqulluu sun caalee xureessa jedhanii kan yaadan jiru. Gonkumaan xureessu. Gonkumaan xureessu. Nutu seenaa jirra cubbuu bara baraa baannee, cubbuu hamaa baannee, cubbuu rakkisaa, cubbuu hammana hin jedhamne, cubbuu rifeensa mataa keenyaa kana caalu cubbuu hamaa ta'e baannee mana qulqullummaa seenaa jirra.
maaliif hin xureessine reenuti. Kanaafiyyuu obboloonni keenya shamarranii tokko tokko akkasitti kan yaaddan jiraachuu dandeessu waan ta'eef jecha gonkumaa xureessuu hin dandeessan. Kana malee immoo obboleettiin keenya tokko karaa keessaa maatii na gaafattee karaa irratti lubarraa fannoo dhungachuu ni dandeenya. Ammas akka barumsa kanaan dura barsiisnetti yoo ta'e hin danda'ama rakkina hin qabu. Maaliif fannoon sun na caalaa jechaa jirra gaafsoo. Fannoon sun ani fannoo sun nan caalaa. Ani fannoo kana nan xureessaa jechaadha. Dhunganne taanaan fannoo kana nan xureessaa jechaadha. Fannoo kana nan balleessaa jechaadha. Sababa kootiin fannoon kun xuraa'ee hojiidha haala ta'ee jechaadha. Cubbuu keessa jiraadheen iyyuu anaan na qulqulleessa waan ta'eef. Isiniin kenna. Amma fakkeenyaaf waggaa 12 guutuu dhiiga ishii roobsaa kan turte. Dhiiga ishii waggaa 12 guutuu namni ishii jibbee xireeffatee dhuftee immoo jedhu ishiin bakka waa beekaa bakka nama qorichi jiru jedhan bakka dooktoriin jira jedhan bakka fayyinni jira jedhan takka osoo ishiin hafiin naanna'aa baatee abdii kuttee kan halkanii guyyaa dhiigni ishii waggaa 12 guutuu roobaa ture coobaa ture. Dubartiin tokko jecha guyyaa tokko kaatee nam fayya jettee uffata Kiristoos tuqxee dhiigni ishii dhaabbata. Kiristoos hin xureessiteetti reeshiin. Hin xureessin Kiristoos uffata isaatu ishii qulqulleessee hubadhaa. Har'as namoonni tokko tokko kitaaba qulqulluu maa qabattaa, wangeela maa qabattaa, kitaaba kadhannaa maa qabattaa, maa sagadda maa kadhattaa siin jedha. Maal jechuudha gaafa? Akkas taanaan wangeela nan caalaa, wangeela xureessee balleessee jecha. Kadhannaan koo Waaqayyo bira naan ga'u jechaadhaan cubbamaa. Cubbamaa taane garuu cubbamaadha. Garuu ammas immoo abaarsi duraan narra jira. Abaarsi Addaamii fi Hewaan abaaraman narra jira jechaan jira gaammas. Akkas sirrii miti kun. Kanaafiyyuu maal ta'uu qaba? Egaa nu qulqulleessa jechaadha. Wantoonni hafuurawaa ta'an nu qulqulleessu. Garuu seera abboonni nuuf kaan immoo irra darbuu hin qabnu jecha. Irra darbuu hin qabnu, mana amantaa seenuu hin qabnu, mana amantaa kan dhangala'u kan kennamu dhiiga isa dhugaa, dhiiga isa qulqulluu, dhiiga Kiristoos qofaa waan ta'eef malee yookaan immoo cubbamtoota taatanii keessattuu obboloonni keenya shamarran yookaan immoo abaaramaa taatanii dhiigni keessa sun wantoota achi jiru xureesseetti osoo hin taane seeradha jechaadha. Achi keessatti kan kennamu dhiiga Kiristoosii fi dhiiga Kiristoos qofa waan ta'eef kanaan akka bira dabartan maqaa Waaqayyootiin akka sirriitti hubattan sinin gaafadha jechaadha. Kanadha. Kanaaf egaa wantoota gaaffii isinitti ta'e immoo koomentii jalatti naaf barreessaa akka irraa barattan abdii guddaan qaba. Mee viidiyoon kun sirriitti haa ilaalamu. Mee 500 iyyuu guutaan jiru. Viidiyoo tokko qofaadha. Viidiyoon kun haaraadha. Viidiyoon nan hojjedhu sirriitti ilaalama. 1000tti ilaalama waan ta'eef mee sheer godhaa obboloota keessaniif sheer godhaa isinis seeraan ilaala. Laayikiis gochuun dagatiinaa warroonni sabskiraayibiin goone amma sirraan deebi'aa sabskiraayib godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa waan dhaggeeffattaniif egaa bakkuma jirtan maratti amma sirra deebi'een jira. Arjummaan Waaqayyoo dhiifamni isaa Arsumaan Dubroo Maariyaam haadha isaa eegumsi ergamoota qulqulloota isaa akkasumas araarsummaan abboota keenya qulqulloota toloota ergamoota Waaqayyoo wareegamtoota isaa asuugni ayyaanni isaanii hunduma keenya faana haa ta'u. Nagaa ta'a ulfaadhaa kabajamaa. Halkan gaarii isiniif haa ta'u, guyyaa gaarii isiniif haa ta'u. Nagaa ta'a, ijji nagaa wal nu argu. Galanni Waaqayyoof. Ameen.